Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kooti nagaa keessanii ani nagaa kooti galata rabbii baga nagaa qabaatanii eegamtanii yeroo kana geessanii waan gammachiisaa tokkoon isiniif dhufe akkuma ani oggaa kaan ijoollee keenya rakkataniif sagalee ta'uu arra illee immoo waan gammachuu ta'e tokkoon isiniif dhufe isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyyaa. Mee warroonni aaraa arra mana koo dhuftan maamila koo ta'uu hin dagatinaa warri dursa jirtan immoo laayikii godhaa ittiin gammachuu keessan ibsadha ijoollee bira akka ga'u isiniin jedha. Egaa turee jira viidiyoo kana kanan hojjedhee ture jechaadha. Kaan keessa yaadachuu dandeessu kaan keessa yaadachuu dhiisuu dandeessu. Mucoo tokko Yoordaan keessatti kan rakkachaa jirtu jechaadha. Dararaa amaa keessa kan jirtu takka akkuma carraa ta'eetiin kaleessa baatee jirti galata rabbiin siniin jedha. Akka rakkatanitti nafani dhugaa dubbachuudhaa fi akka rakkatanitti akkuma barbaadeyyuu haa ta'u inafan jechaadha. Rakkoon baay'atteeyyuu ammuma yeroodhaaf isiniin jedha. Mucayyoon kun kan hojjettu Yoordaan keessaa mana baay'ee kan hojjettu jechaadha. Mana takka lama osoo hin taane amma mana afuritti na hojjisiifti jettee jirti. Isaanuu luqqaate ijoollee harki irraa dhume kiloorooksii kanaan harka ishii kukkutanii mucayyoo jechaadha. Kanaanuu akka ishiin maannantee luqqaate naman fakkaatu goddanyaa ishiitu bakka ishiin jirtutti viidiyoo waraabdeetu lakkoofsa kiyya waan qabduuf naaf ergite. Saniin booda lakkoofsa kiyya waan qabduuf mucayyoo sun na ergite takkaatti rakkachaa jirti mucayyoon tun jette. Ani immoo akkuma amala kiyya ijoollee achi keessa jiran waan wal bebbeekuuf isaan irraan daddabarse. Ijoollonni kun akkuma tasaa ta'eetoo eenyu erganiif taaksii erganii fi innaa eenyu erguu beekti waan ta'eef jechaadha. Bakka jirtu lookeeshinii erguu beekti. Achi booda gaafa ishiin lookeeshinii ergitu dhaqanii fuudhan jechaadha. Ijoolleen ofii dhaqanii fuudhan osoo hin taane jaruma arabaa kanaaf birrii kaffalanii warratanii dhaqanii fuudhan. Taaskiin jira mitiire taaskii otoo hin taane ishii kan manaa jechaadha bara. Taaskii isaa gurguddaa ta'e immoo hin qabu jechaadha. Kan jiraattu mucayyoon baay'ee baadiyyaa keessa jechaadha. Kana keessaa damoosaa kan ji'a afurii hin dhoowwatte jaritteen jechaadha. Maal abbaa ishiitii miti birriin yoo hojjettetti dhufti. Innaa yoo ta'uu baates waan biraa yoo hafu lubbuu ishiitiin gara biyya ishiitti galuun gaariidha. Mucayyoon kun nama gaa'ela qabu nama ijoollee qabudha. Baay'ee tokko waan hin gammade keessa wanti kamiyyuu hafu lubbuu ishiitiin ba'uudha bakka. Lubbuu ishiitiin baate amma ijoollee bira erga tasgabbooftes jettee teesseti baay'ee tokko hin gammade jecha. Anis dubbiseen ture bilbila ijoolleetiin. Micoota bilbila kan hin qabachiifne jechaadha. Ana micoo goddanyaa ishiiti bara kan bilbila koo eenyurraan qabatee dhufe. Anis akkasumaan ijoollee irratti daddabarsa. Ani fakkeenyaaf kanan jiru Beeruutidha. Yoordaaniin keessa hin jiru jechaadha. Rakkoo ijoollee keenya Yoordaanii ani beekuu hin danda'u. Waan isaan keessarraa safara isaanii ani beekuu hin danda'u. Garuu ijoolluma achi keessa jirtutu si fayyada jechaadha. Karaa tokkoon ani naman dhabu fakkeenyaaf karaa yuutuubii kana yoo nama argadhe nama dhaqee baasuu danda'u yoo argadhe karaa yuutuubii kana yoo dhabe immoo karaa Facebook irratti hin dabarsa jechaadha. Viidiyoo nama sanii cimaa ta'e taanaan haalli keessa jira sun ulfaata ta'e taanaan Facebook kiyyatti hin dabarsa. Gara Facebook kiyyaan hordoftoota baay'een qaba isiniin jedha. Obboloonni koo Islaamaachi jalaan baay'een na hordofa. Obboloonni koo Kiristaanaa baay'eetti jalaan na hordofachaa. Hundi isaanii amantiidha gosa osoo hin jenne kaatanii dhufanii tochaadha. Keessanillee kan na dubbisanii ogusuma qaqqabuudhaaf wixxirfatu isiniin jedha. Ijoollee rakkattee gargaaruudhaaf beekaa nama ta'uu jechaan ijoollee rakkattee gargaaruudha. Ani bakka gaariin jira maali jennee tosim jenneen teenyu dhugaa dubbachuudhaaf jecha akkattan gammade gammachuu kiyya addaatte. Maaloo ijoollee xiqqoo ishee akkatti suura ishee maxxansuudhaaf eenyuudhaan dhiise malee ijoollee bifti ishee waan fakkaatu luqqaate yabbaa koo luqqaate waan fakkaatu namummaa keessaa baate ijoollee Yoordaan keessa jirtan hin beektu ka nyaata isinitti hin kennan bishaan isinitti hin kennan uffata seeraa isinitti hin kennan bonaaf ganna kan uffattan adda baasan isinitti hin kennan akkanatti bonaaf ganna qorra isin dandeessu silaa hin beektu isiniin jedha.
Kanaaf miicayyoon tun akkasitti baatee jirti. Suuraa ishiillee kanaaf hin maxxansuu dhiisee jechaadha. Maaliif seetanii numatu waliif intalli kun obboleettiin teenya tuni obboleettii Islaamati. Kanaaf ani immoo nama ijoollee Islaamaa ta'ee shaffanatti waan ta'eef ani immoo shaffanatteertu kana qullaashii suura qullaashii na ergan kana dirqama miidiyaa irrattis poostii gochuu hin danda'u. Maaliif amantii namaa waan hin kabajuuf jechaadha. Intala Islaamati miicayyooni. Rabbiin ishii baase galata haa fudhatu obboloonni dhaqqabanirree haa galatooman isiniin jedha. Kanaaf suuraa ishiillee isinii maxxansuu dhiisee isiniin jedha. Suuraa qullaa kaastee viidiyoo ishiillee waan hinani viidiyoo ishii poostiin gooneef rifeensi ishii hin mul'ata. Yoo rakkoon tokko rakkoo cimaan irra ga'e hin poostii godha malee poostiin godhadheen karoorfadhee jechaadha. Innaa waan akkasii irraa of eeggadhaa keessattuu ijoolleen sagalee walii taatanii. Kanaaf anillee miicoo kana akkanatti sattaruu na barbaachisa jedhee tanaan akkas godhe isiniin jedha. Kanaaf silaa poostii nan godha. Gaafa ishiin dhuftee bilbila bitattee sagalee ishii waraabee tanaan akkasuma viidiyoolee yoo naa ergite suurarree qaccattee kaatee yoo naa ergite sini poostii godhachaa. Ijoolleen immoo hojii barbaaduu fi ijoolleen hojii barbaadanii hojii hin galti isiniin jedha. Hojiin argatte akkuma carraa ta'ee kaa hojiin hin dhabamu. Yoo argame hin hojjetti. Yoo argamuu baateef immoo bakka nu Oromoo waliif gaadha. Waanuma qabnurraa waliif buufne gara biyyaallee gashuu dandeenya obboleettii keenya. Arra nama 10 yoo taane doolaara 10 yoo walitti buufne obboleettii keenya gara biyyaa galfachuu dandeenya. Ijoollee ishiitti akka nagaa galti. Abbaa manaa ishiitti maatii ishiitti akka nagaa galti jechaadha. Waan biraa yoo hafu biyya ofii keessatti akkuma ta'etti jiraachuu danda'u jechaadha. Ennaa kana isiniin jedhaa gammachuun kiyyaa kanan gammadee jira. Kana caalu maaltu jirasi? Maaltu jira kana caala maaltu sin gammachiisa? Maal yeroo hundumaa cinqii ta'e bar cinqii. Uffay obbaafanne cinqii. Obboloonni rakkoo garaagaraa keessa qabdanis aamshir. Rakkoo keessan isa waan hundumaa irra gararraa jiru rabbii keessan kadhadhaa. Garuu immoo haalli isaa inni ulfaata taanan hiriyoota keessanii wal bara. Hiriyoota keessaniin gaafa wal bartaan akkanumatti wal baasuu dandeenya jechaadha. Boosanii rakkattanii innasiniin darartuu wayyoo miciisu harka qullaatti shambiste madaafish. Oggaasin jedhamoo waan ta'e irraa fuutee osoo hin taane ka beektu mitiiree akka gadariitti waan ishii goote miceettii sana jechaadha. Innaa akkasii siniin jechuu barbaada. Hordoftoota chaanaalii kooti baay'ee kanan sin jaalladhuu fi baay'ee kanan sin kabaju shamarran qaxalee biyya Arabaa keessa jirtan warri rakkoo garaagaraa keessa jirtan isinitti hin dhaga'amini. Rakkoon teessan cimaa yoo taate immoo rabbiin gaditti nu immoo walii jirra. Okay? Waliif jirra siniin jedha. Waliif birmannaa waliif dhaabannaa. Kamiyyoo ta'e anis ammoo humna kiyyaatti inuma siniyya. Amma humna kiyyaa hu'uun man jedha abbaan dhagee. Na jalaa owaate jalaa isiniin jedha. Abbaan dhageessaa dhagoo abbaan dhaga'uu baates umaa numa siniyya siniin jedha. Kanaaf waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Dubbiillee isinitti hin baay'isuu gammachuun koosa kana siniin jedha. Obboleettii keenya akka nagaa baateef gammannee jirra. Kanumaaf viidiyoo isinii hojjechuu dhufee alamii yeroo hundumaa ijoollee maaloo dhiphinuma nutti deessiti guyyoota takkitti illee gammachuu nutti deessiti guyyaa baay'eedha barra. Ijoolleen ba'an ijoollee baay'eedha garuu viidiyoo hojjedheen beeku malee warra rakkatan kanaafan kaadha malee. Ijoolleen rakkoo garaagaraa keessa jiran ijoollee danuu isaanii kan ba'an baay'eetu jira jecha lookeeshinii warra erguu beekan akkasii siniin jechuu barbaada. Baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajaa. Hordoftoota kiyyaa shamarran kiyya qacaaleewwan koo warri dhiiras hundumti keessanuu galatoomaa siniin jedha. Laayik sheer godhaa warroonni araaramu mana kootiif koottaa siniin jedha baay'ee.